Kanaafuu karaa haalli isaa mijateen haala rakkisaa san keessatti ta'e rakkoo uummata kanaa ifa baasee dandeettii qabuu fi dhageettii uummata bira qabu fayyadamee uummata kanaaf immoo yoo jijjiiramni wayii dhufee ammas kan jidduudha inni dubbate mootummaa kana hundaan buqqifnaa hin kuffifnaa sun taane ni sirreessina gara sirna dimokiraasiitti ceesifna ka jedhudha. Mee bakka kanatti hoo Jawaar maal dogoggore karaa isatti duulamuun hoo maali? Kitaaba barreessuu isaatitti hoo kitaaba kana eenyu dubbisee rakkoo kitaaba kanaa keessa isaa hubate? Maaltu itti duuluu hoyyee gahe maal rakkoon isaa Jawaar maal balleesse mootummaa si dhageeffate ummata si dhageeffate ummanni maal cadhistaa maal keessa jira jireenyi kan duree caalaa nutti cimee dhumataa jirra gibiraan nu miidhaa jiranii nagaan baanee galaan jiru jedhee yeroo ummanni itti jetutti si galee yeroo kana ummata si dhageeffate mootummaa irraas deebii gaawaan argee dhabeef har'a gadi ba'ee dubbate obsee jechuudha dhiibbaa ummanni itti isarratti kaa'eef inni nuun dubbanne ummanni akka abbaatitti yookiin icciituu fi itti baasee mootummaa even kan mootummaa keessa jiruyyuu rakkoo mootummaa kanaa isatti himata. Kana ba'ee dubbate Jawaar. Uumaan balleessin Jawaar aangoo bolola suuqa baate gaafa biyya gale sadarkaa itti aanaa mootummaa biyya bulchaadhutti aangoo argachuu danda'a. Nama kanaatiin jijjiirama yookiin sabaaf sabalammoonni biyya san keessa jiran nagaan baanee haa galan. Hunduu qabeenya ofii irratti abbaatee haa jiraatu. Bilisummaadhaan haa jiraatan. Biyyi keenya gara sirna diimokiraasiitti haa ceetu jedhee malee faayidaa aangootti barbaadeetii miti Jawaar. Biyya dogoggorri isaa eessa? Maal balleesse namni kuni? Oromoo bichi miidhame malee biyya kan Oromoo qofaa miti sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran haa jijjiiramanii haa biyyi kun nagaa argatu hunduu nagaan haa jiraatu jedhee kanaaf qabsaa'e malee yookiin kutaa tokkoo miti yookiin saba tokkoo miti sabaaf sablammoota biyyattii keessatti Itoophiyaa jijjiiruuf qabsaa'e Jawaar. Bakka kana mee balleessaa isaa maal dogoggore Jawaar? Eessaan itti duulda maal rakkoon isaa kamiin argitan kan nuti hin argine mee? Waan anan jedhe irratti kaafteetti inni kana hunda dubbatteemti fakkeenyaaf an Jawaariin jijjiirame inni siin jedhe Jawaariin akka aktiivistii duraatti fudhatanii uummanni bal'isee yaaduudha kan siin jedhaa jiru sii galee nama siyaasa mataa ofii waan itti amane gaggeessuu danda'udha. Kanaafuu warri kaayyoo isaa fakkeenyaaf amma akka isaan jedhetti kaafaa'u waan kaafaa'oo sana naaf ta'a jedhee inni itti amanu waan jaraa sana sirriitti lafa qabsiisuuf hojjechuu malee amma fakkeenyaaf harraban deeggaranu jarri gandummaan keessan jiru akka Itoophiyaatti bal'isanii deemuu barbaadu miti akkasitti hin beekan. Kanaafan iyyanii maaliif gaafa inni cal jedhe deebii jedhame deebi'ee dhufee an kan adda naan baane isa kanadha obboleessa kiyya. Ammallee kaafaa'oo sana jirammoo kaafaa'oo immoo ofii isaatiif iyyuu intarviyuu isaarratti akka dubbatetti taanaan haalli mootummaan amma jiru kanaan inni karaa nagaadhaan filannoon dhufee jennaan waa fuunfannaa hin mul'atu jedhaa dabare inni nutti maa jira bare naagaluu dide barana. Kanaaf mootummaan kun biyyattiis ofii isaatiifis qilee seena jedhaa jira bare Jawaar. Okay. Fuad. Akka bakka bu'aa kaafaa watetti maaliyaanna deebiin kaafaa ንፋስ ነው በፈለገ ሰዓት የትም ቦታ ላይ የሚገኝ ትንፋሽ ነው። ለኦሮሞ እንዳይጨበጥ ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው? ከተጨበጠ ይገደላል። ከዚህ በፊት ፓርቲዎቻችን በነቀምት በተለያዩ ቦታ ተይዘው የት እንዳሉ እስካሁን የማይታወቁ በሺህ የሚቆጠሩ የፓርቲ ሰዎች ስላሉ ከአሁን በኋላ እንዳይጨበጡ የሆዳቸውን በሆዳቸው ይዘው ቪዲዮ ሲመጣ አስጨርሰኝ መንግስት ወደ ጠረጴዛ ሲመጣ አዳምጠኝ ቀዌ ገዴቢሴ መንግስትን ዲሞክራሲ ተመኔ በመነጋገር በምርጫ ማመን ሲጀምር መንግስት ያኔ በሚሊዮን የሚቆጠር ካፋዎችን ታያለ። ኦ ማይ ይኖራሉ በዛ ሰዓት የለም እኮ የሱ ስፔስ የለም ተዘጋግቶ ከናፉ ካይ እንዲከፍት ነው ጃዋር መናገር የጀመረው ጫና ማድረግ የተጀመረው መንግስት እንዲከፍት ነው። እንዴት አድርገን ነው የምናስከፍተው? ይሄው ጃዋር ጀምሮታል። ከዛ ደጋፊዎቹን እነሳለን Chance, please. Yeah, Galatomi. Yero, chance wali kenna yo wala gefata asam bareda. By the way, Abduse, thank you jeda. Yada bareda kenna ta turteref jechuda. Osona matokolle intu kenjechu. Ola, party siyasa jechun. Yeroo ufii eeggatee yoo danda'e aangootti dhufa yoo ammoo chaansii hin argatin mootummaa yoo dogongore mootummaa kanarratti deebisa jechuudha. Nama mormina mootummatti hin dubbatina ka jedhu kuni dhaabachuu qaba. Mootummaa yeroo ammaa biyya keessatti rakkoo gurguddatu deemaa jira. Namni hunduu hin beekan. Duraan Itoophiyaa keessatti sa'a
aga afurii yookiin aga shanii namni ala turuu danda'a. Bakka feete irraa bakka feetetti tiraavil godhuu dandeetta. Ta'a amma namni biyaansi isaa 11 yookiin 12tti mana ofiitti gala jechuudha. Kuni nama yaachisuu qaba jechuudha biyya amma yeroo ammaa kanatti. Uummanni keenya maal keessa jira? Uummanni nagayaan bulaa jira. Mootummaa kana yoo gaafatan nama niisu jechuudha. Sigalee nuti ka deeggarru nama madaa kenna nu hooqu jechuudha. Sigalee nama madaa kenna nuuf dubbatu. Bifa dhageettii qabuun jechuudha. Yoo namni bifa dhageettii qabu mootummaa kanatti dubbate mootummaa kana garagalchuuf deemtaa garee Jooharii garee Ebeluutii jedhanii maqaa namatti godhanii biyyatti hedduu tokko ulfaataadha jechuudha. Mootummaanis kana hedduu tokko of eeggannoodhaan osoo waan kana sirreessaa deemee baay'eessa jechuudha. Bifa kitaabaatitti yoo deebinu taate kitaaba Oromoon dubbisuu barachuu qaba. Ummata Amaaraa kana yoo argitan taate hedduu dubbisan nurra hedduu caala dubbisan jechuudha. Wallahi namni keenya biyaansi amma kitaaba takka irratti mootummaa jechuun nama biyya bulchaa jiru. Biyaansi yaada kana kaasuu iyyuu hin qabu ture sigalee callisuu qaba ture. Garuu bifa hogganoota gurguddaa irratti wanni akkana gadi bu'ee kitaabni tokkochi akkana girri nama godhuun gaarii miti. Biyya bulchaa jiran biyaansi ofis saalfachuu qaban sigalee. Wee viidiyoo biyya haasa'e tokko argitetti aanduu marqinoo matsaaf cefuwal jedhee bara biyya deengadde wallahi abiyyi baay'ee daabita guddaa ga'e. Inni nuyyuu bar madda marka jedhu way barreessee meeqatti intinii ta'aa ture akkamitti hingaabbu kana daabichaan aanduu marqinoo kitaab cefuwal minaamin. Abduu sirriidha dhageera garuu interviewun ammallee nama dhuunfaa like nama paarsenaaliin deeggarinaa jedhan aayidoloojii namaa deeggara garamiin na deemaa laala sigalee zimmi jettanii ebeluun natti bareedee shamara yoo taate meebii foonkaadhaaf namni yoo fuula itti bareede jaalachuu danda'a. Biyaansi dubartiin osoo polotikaa haasa'uu dhaabattee sirriitti bareedaa jechuudha. Namoonni hubannoo qabu warroonni polotikaa beeku warroonni kitaaba dubbise waa'ee polotikaa yoo haasa'e bareeda. Shaqaalaan namni dalagachuudhaaf bahe polotikaadhaaf jedhee gandaa fi ganda walitti buusuun rakkoo kanan jedhamne keessa uummata jibbaa nuuf jidduutti uumaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf mee amma Abduu Sirreef tana waa dubbataa ture dhugaa. Jimma maal argate kophaa isaati? Nothing. Yoo Oromoon bilisoome Oromoon waliin bilisoome. Yoo Oromoon gabroome waliin gabroome. Sigalee fuutanii Abiyyiin gandatti hin galchina. Abiyyi bakki inni bulchaa jiru ka Itoophiyaati. Abbaan barbaade gadi fuudhee yoo Abiyyiin arrabse daazammaa tara amma biyyaan baay'ee jirtan fakkeenyaaf yoo Fu'aad meebii biyya mootiin bultu keessa jiraachuu danda'a. Biyyi mootiin bultu akka malee badaadha sigalee. Biyyi piraayim ministeeriidhaan bultu piraayim ministeerii jechuun anyone akka barbaaddetti arrabsuu hin dandeettu. Bifa isa duubte wanni hin goone jechuudha. Sigalee. So yeroo tokko aayidoloojii namaa zimmi jettanii namni bareedeef diimaa gurraacha ta'eef nama fuuluma laaltanii haasa'uma guyyaa tokko sitti mi'aayeef nama hin deeggarina. Please sigalee garamiin na deema Oromoof bu'aa maalii qaba? Uummata keenya garamitti deemaa jira. Sigalee anamma paartii badhaadhinaa biyaansi because hin jaaladhu dhuguma sitti because yoo kalaaltu taate paartiin suni kanatti fakkaatu sirna Chaayinaa natti fakkaata. Chaayinaa jechuun sirna paartii tokko waggaa 60 irra ture jechuudha. You know give any chance to another party. You know chance tokko kennuu fi hin deemu abiyyi biyaansi akkanatti yoo deemu taate sigalee. So yaada kana akkanatti hubadhaa jedhaa this is my kiyya sigalee yaada kiyya kennadhee akka barbaadetti abbaan barbaade fudhachuu danda'a. Mootii nama hin godhina sigalee mootii nama hin godhina mootii miti biyyi piraayim ministeeriin bulaa jirti sirna mootiitii miti akka mootiitti iyyina. Zimmi jettanii jalarraa haga gubbaatitti hinaasa'inaa jedha. Thank you. Ayyee carraan tokko naa kenni wabisee ba'uuf hin deema. Galatoomaa ulfaadhaa hundi keessaniyyuu. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu buleewwan koo. Waalaikum salaam. Ani wanni baay'ee haasa'u hin jiru. Abduseen yaada bareedaa kaasee akkanumatti itti fufii galatoomii ulfaadhuun siin jedha. Irraa ba'uuf hin deema isinumarra tolte isinummaan haasa'a. Tole galatoomii.
Ayyaayee ni gaannaa bula jabaadha akkanumatti. Walitti hin bu'inaa qabu please. Qabsootti deebiin keenya ammaatu sitti dhaga'ame. Qabsootti deebine bara. Qabsoo dhiifnee turre. Qabsootti deebi'uuni nama marara. Ilaa waa tokko jira. Walii wajjin turre yaa jamaala. Wanni nu beekuu qabnu. Iluma bar nama alal nuti ilaal. Shufeera barbaada baaburri tokko deemuufi nuti. Shufeera barbaada garuu shufeerichi bakkan ammas bakkan argannedha. An kanan kan isin jedhaa jiru na hubatteetta. Shufeerri keenya amma oomuu jalqabee jira. Bilchiginnaan maali shufeericha kana sodaatti? Gaafa shufeerichi dhaggeeffatu. Alaan akka kootti Jawaar Mohammad irraa kan hin jaalladhu utuu rabbiin bakkicha sanuu barbaadnu sana aktivistichi sana isa mootii caalu isa mangistii caala bara aktivistichi. Mucaa maanoo tuksiise. Istiraateejii dureetiin ture ati wanti jijjiiruu qabdu. Istiraateejii dhuma dureetiin dhufuu qaban jedhinati. Istiraatejii wajjin sanaan dhufuu qabu jettee yaadiin. Laa sanabsoonaa dhufuu qabaanii kan isin jedhaa jiru na dhaggeeffadhu yaada kootiin. Jawaar ituu ila Jawaariin kan dogoggorsiise nuyi bar ummata bar kana beektamni. Filatamtu malee mucaan aangoon barbaadu ani. No way. Stop. No way ni qabu. Si qaba. Deebii kenna dhaggeeffadhu. Sakandii faddoo manaa kenna. Sakandii faddoo manaa kenna. Jawaar Mohammad aktiivistii nadagay na fitachiif osoo Jawaar Mohammad aktivistii ta'ee nagahaan biyya keessatti taa'ee mootummaa nagahaan akka aktivistiitti qeeqaa jiru mootummaan maal godhee halkaniin waraana itti ergee mana isaa doorsisee achii maal jedhe Ameerikaa dhaqee Jawaar Mohammad Ameerikaa dhaqee amma booda anuu aangotti ol bahee security mataa kiyyaa akka biyyaatitti biyya kana iyyuu bulchuu ni danda'ama jedhee kaafaa hojjooyin godhe kaafaa utti makame lafaa ka'eeti miti mootummaan kabajuu dhorkee ajjeesu marfamee sun koo halkan sana guyyaa waan mootummaa kan itti dhaqame achi booda Jawaar Mohammad ka aangoon akka barbaachisaa ta'e amane aangoo jarri ittiin nama doorsiftu kana qabannee ummata ittiin bulchinee ittiin doorsifne jenne ummata ittiin bulchinee dimokiraasii kenninee akka namni nagaan jiraachuu gochu in agarsiifna jedhee sochii ajaa'ibaa takka Itoophiyaa keessatti mul'atee hin beekne seenaa kenna keessatti agarree hin beekne kaafaa wajjin Harargeetti Baalee Arsitti Booranatti Salaaletti Jimmatti Wallaggatti ummanni kumaa kitilaan bahee Jawaan simate gaafa san Jimmaan gamparaa cufani malee jimmatti karaa cufani bilsaginnaan albaatii qabachuu dadhabde nama jimmatti akka isaa doomini banamne hospitaala seente kaadiree 300 gizee masan guyyaa san Eka jimmaan istaadomiin qabamaadha maaloo dhettee cufti akka sagantaan hin Thank you. Beektaa bitan hunda. Bal'aa galatoon. Ati sobdu wallahi abduute kanaaf jaaladhaa bara. Yi politika unatna. Ilaame yoo nu dubbachiiftanii hin dubbanna. Yoo nu dhaynee waa tuqnee jenne dhufta